gaafatanii dhiiftanimi hin gargaaramne miciyyoon dhugaa isinitti moote sanuu maallaqa zakii daalaasii ergee fi zakiin akkatti ergee waa hunda niin beekaa qubaan qaba wanni isin gargaartan tokko hin jiru miciyyoo waan namaa irraa kafalame arraan tana waan dalagattuun takka itti godhaate yoo dandeessan dhiisa jala yaatanii amteessanii maal godhana intalatis yoo na dhageesse fankaakitti intalatis yoo na dhageesse meeqoo caala intalatis yoo na dhageesse hudduu ta'e qabadhu gattaa dalagadhu awwanni takkittiin ati garaa na nyaatteen afaan hin beekuu jechuu tokkicha kee qofaa garaa na nyaatte tataanis irraa namni afaan hin beekne biyya namaa keessa rakkoodha namni harka qabee olii gassi oofaa oolullee ni hifata wakka dalagattuu fi waan takka itti godhaati yoo gatteessu haa gatteessu sanii achiisii illee asirraa qinimbuutti olii gattee hudduu qabachii gataa teessu. Hundi keenya iyyuu gaafa biyya arabaa kana dhufnu anaaf sirraa illee dabalatee tokko afaan arabaa beekee biyya arabaa kana dhufu hin jiru. Hundi namaa ittuma seeneeti waan san barata malee isiin rakkoon isii maali fiiza firii deengaddaa gartee zakkii daalaas fiiza firii gartee miyyoo arsiisan harkaa fuudhanii fi fiiza firii jijjiiranii fi harka qabdu saniitu sababni akka dalagaan seenne godhaa jira. San immoo tiyyuu sanillee ni seentii jedhanii san immoo dalagaa meeqa seentee baa dalagaa lamoo kana na fakkaate yeroo hedduu nutti maal turte san. Dalagaa lameen seentee baate san kaansileeshinii yookaan fiiza firii santu ayyama sirraan fudhatu arabni. Fiiza firiin kuni yeroo barbaadde waan barbaadde daa'ima feetu dhootee deemtaa feetu tumtee deemtaa arabni immoo tiyyuu kasin fedhu. Arabniif jala si hoogganuu barbaada malee si hooggansiisuun barbaada. Arabni akka si hoogganuu barbaada jechuudha. Yeroo fiizaa kan isaanii ta'e isaan tutu si amma waggaa lameen isaanii isaan jala gajjattee dalagatti. Yoo akkas hin ta'in immoo hin ta'u waan ta'eef fiizaa kaansila kana kaansiliin godhuu irra galuu naa wayyaa jetteen taltee dallee. Soo san marra wal mareetaa turre wanti ta'e immoo namni chira dhufanii ganni faanis dalagaa ni jirti ni galchina jaanii adda baan bar kun amma haasayyuu hin qabu na gargaaraan jenne gargaarsa keessa caalaa keenya laan caalaa keenya noon jedhe karoomsa dheessa baaka isinitti fidanii dubbiin taane maasu itan qoy obsi amma haasawni hamzaan jeefi laal wanni ta'e jirtu micoota tokkoffaa akka itti jalqaba bakka sanii baatanii beeytaa miti maqaa akkamiin micoon dhageeffadhu noormaal dhuftee Dubaay hin dhufne micoon nama biyya arabaa dhufuuf minaan wal qixxeessuu illee hin taatu isiin kalee maqaa fudhanne maqaa ifirra fuune maqaa gandummaatiin kalee micoo bakka sanii baafne maqaa fudhanne yaa inni maqaa fudhanne deema gargaara dhagee akkuma kalee maqaa achi maqaa hargummaatiin zakkiin gargaares maqaa hargummaatiin gargaarra walii galla jechuudha. Innummaan micoota cinaa dhaabbatanii. Wanti isaan gargaaree jiru gaasanis maqaa arsii balleessaniiti mucaa arsiititu miyyoo dhaggeeffadhu gargaarutti himnaati. Gaasanis miyyoo arsiititu kiiriyaa santu mana keessatti akkana jetteeti an dubbachuu barbaadu maal jette. Qoy haabsimee maashoo. Gaasanis miyyoo arsiititu akkas godhe yaaniiti boohaa turteetuma achi keessaa baate. Dhaggeeffadha. Rabbiin dhugaarra kan rabane waan ta'eef. Gaafa sanis doktora si an dubbachuun barbaadu waa hunda miyyoo maal taate bayaan gaafa dheerin dadhabee jee waan san ibsuu didde miyyoon waa goote takka hin jirtu miyyoon teessee nyaachuu barbaadde afaan oromoo sitti maal teessee suuqafaatti bananii fi akkas jiraachuu barbaadde soo yoo kun ta'eef dalagaa arabaa kaansil firraa gootee namni dalagachuu barbaadu namni sammuu qabu biyya arabaa kana keessatti fiiza firii miti waan fedhe kaansil godheeti firraa jiru qaba bakka irraa dhuftee yaadachuun dirqama isirratti Somaalee keessa kopheen kaanne sirbaa turte bara mucaa fatee arsiisan irraa jijjiire uffata irraa jijjiire kophee irraa jijjiireeti fidee bara Fidee kuma dhibba afur itti baasee ergamuu kuma dhibba afur garteetiin zakki dalaas itti baasee fiiza firaan jijjiire hin jijjiirsisinii jedhanii meedanillee hin jijjiirsin jedhanii fudhatanii warri garteen jijjiirsin jedhanii san dalagaa ni galchanii jedhanii fudhatanii kanarraa achi bara uuma bara keenyaaf nama haasa'isuu fi uuma garteetiin isii arrabsiisas jaras arrabsiisuus fidiyyuu hin jiru yoo dhugaa bitaate yoo ajandaa mana keenyaa guddifachuu hin taane jechuudha. Isma kana afaan oromoo yoo beektan jechuudha. Khalaas. Okay. Tasgabbaa ilaali wanni tanaan mana guddifatanii siirtii hin ilaalli. Ammallee wanni jechuun jiru micoon tun gabbaatee geema kadhachuunu haalee dhuftee mana sanii irraa akka argeettuu fiisaa sanuu irraa kafalanii gartee obboleessa keenya biyya faranjii irraa kafalee mana sanii baasee rakkinni isiin dhuftee geema taphattuu maali caalaa okay hayyadu naami waan sababni isii rakkina irraa immoo wayii jiru jechuun irraa godhuuf gaafi bareedaan egaa mashruufuudhaaf bar namni isii dabbaru dhabdee hayi galatoon laali ji'a shammoo kana jirti erga mana dalagaa sanii baate dalagaa lama seentii siin jedheen jira. Cancellation yookaan fiiza firii kana yoo cancellin goone arabni fedhuu ammas afaan hin beektu fiiza firii qabdi nama fiiza firii qabu kana afaan hin beekne oo balleesse eenyutti gaafatama roobsan namatti gaafatamu hin qabdu soo kanaaf arabni fedhuu didee mare ammoo sanirraa haasamee namni hundi warri siin bira jirtu bara oromoo bira jirti ijoollee argee bira jirti shamarran keenya kanuma argee bira jirti mi isaan bira nyaattee dhuguu jirti ji'a shan guutuu isintu gargaaru jira nama achi qallabu jira no ijoolluma argee obboleeyyiin isiitti achi qallabu jira wajji jiraachaa jirti. Isaan saniyyuu nama garteetiin dalagaa gurguddoo dalagu. Edee yoo cigeera turte nama kuma sadii meeqa taasaa turre ni dhageesse jedhee yaada. Soo sanillee ergan taane immoo dalagaatti barbaanne jedhanii namoonni nama sadii kan nama sadii kan fudhate. Yoo si argamte. Caalaa isaanuma qubsee ji'a shan guutuu teessa nyaachuu jirti. Taara cancellation yoo fiiza firii san cancel firaan kun hin ta'ure. Amma warra rakkoon isii maalidha? Warra amma isiin gabbaatee
rakkadhee kottaa na gargaara jenne geeman taphadhee jechuun faanii geemallee taphachuu roobsan keenya mirga guutuu qabdi yoo taphatteellee an taphadheen jira haa taphattu ani waan hin qabu dhaqee ni tapsiisa waan qabdu dheetee tapsiifta hamtaa waan qabu dhaqee tapsiisa kun mirga yoo taphatteellee mirga qabdi haasoni bara kuman jamaa keechi geebalee waan amma itti yaadee fidee tiktookidhaa ittiin wantiidhaaf fidee miti bara haasoni kun haasa kana akkuma isin caalaa keenya wallahi akka nyamaatti hin kaane yoo manas jalcha turte gammachuu fuula micoo san irraa maal agarree turre micoon tuni yagga nama boo'uudhaaf geessin dubbatin rakkina kiyyaa jette caalaa achela turte dhugaa achela turaatti rakkina kiyyaa akkas roobsa yeroo gaafa miyyoo arsii biraa baatullee akkasuma keedii arsii biraa gaafa isin baatullee ijoollee teenya taargee tamoota sibrii rumaa jettee dhagenya jaala hin dubbatin rabbii jaatte waan keessa akkaan keessa jiru ni beekan haasanni jirte duba sana asirra gannaan akka barbaadanii roobsan keenya aha waan mana bayanii taate waan mana wanti taate gannaan itti barbaadde immoo fakkeenyaaf tarii ilmi namaa roobsan dhageeffadhu namni tokko walii galuu qabnu ammallee akkuma kalee sanitti micoo sana akkuma kaleetti akkuma kalee gaafa machoo sanitti akka kalee taanaan deemaa gargaara gaaboo anaatu muka hudduu sin kaa'e hayi akka kalee barbaaden deemaa gargaara gaa deemaadha. Wallahi billahi deemaa gargaara kijibduun kijibinaan as gubbaadha yoo gargaarsa hin jedhe qarshii takkan kan itti. Akka kalee maal gargaara? Hayi roobsan akka kaleetti maal gargaara? Dhaggeeffadha anaa isinitti mala. Kaasira deemee ammaan tana kana feemasii argee jettanii yookaan nama sargii qabu kanatti afaan kiiloomeetira saddeet banee kaaka bajoon gizii gargaarsa waliin ta'e qarshii lamaa sadii godhu sadii irraa immoo qarshii lameen san deemee sharafa siin deebisu. Kijib asirraa barra yaa buleesoo fach waan ofaan isin beeku macha gadi darbina. Roobsan namaatti faan namaaf ani waa hunda beeku. Nama nallee hubatu nama beeku. Namni kun zoos gubbaa kijibee fooloo shaqqaratee ifnee jira nuti laa dhaggeeffadhu. Waa meeqas beena waa meeqas dubbachuus hin barbaanne. Namni gargaarus hin jiru intaloo dhugaan sitti himan nama fayyaa qabu hajjiraa lubbuu Dubaayii keessa jiru dhiisi akka namni hamiillee irraa citee jira. Wallahi nagaa tokko gafuun micootana gafuun ijoollee mucaa fatuu sanii yoo micootana Itoophiyaa galchitee dikee isin gursin an ruubame aboo tuni bar caalaa qayyala amma tanamaa shonin dubbadame tuni bar namni ni fi wanna namaan beene galata namaan beene galata rabbiillee beeku tuni tiyyaan dayyuusa wallahi namanillee dalagatu miti silaa baatii shanan taraa miti akka isin silaa bika Oromoo harkaa fuuna sadi dalagaan qaban ture hayi dalagaan biyya arabaa nama afaan hin beene numa dhaqeetuma numa seenu amma galatooma sarara raawuu fi deema galatooma tuufaa isin waan dandeessan asaa waa'ee gargaarta jenna gargaarta hafayyaan qabne maqaan tamtu jira habibi no dhiisi gargaarsa dirqama gargaaramu qabdi machaawani akkuma kalee sanii qotaa akkuma kalee machiyootanii qotaa gargaarame arrobsaan gargaarsa jin nama meeqa asirra jiru jira miskina meeqa jira biyya keessaa wallahi isaanii saniif gona malee siisan gargaaru qom fayya qabdi haa dalagattu dalagattee haa bultu inuma sila biyya Soomaaliyaa biyya dhukkootu san keessaa fuudhanii Obsi maashooyee gaafachi fuudhanii micootana kabajaa takka malee ijoollee sana arrabsanii maatii haadha abbaa ijoollee sana arrabsanii irraa fuudhan akka nama gartee nama hattuu takka nama baalagee namaan hin jenne takka ijoollee sana jechaa ture an nama bara ijoollee sana bara jechan taane nama ifillee jechuun ni baadhu nama jechisan akkas jeen wajji nama san deeggaraa ture garuu malee machaawsanitti arrallee micootana bakka itti godhaati micoontu yoo rakkatte yoo waa taate yoo beeloyte maqaan isin badu maqaa argeeti kalee maqaa argeetiin kuma 400 Ameerikaarraa zakkiin maqaa argeetiin ergaare inni as keessa jirus maqaa argee bakka bu'eetti ijoollee sana arrabsee mana sanii gabbaase maqaa argeetiin beeloyti maqaa argeetiin rakkatti maqaa argeetiin waan feetaati ijoolleen argee akkuma kalee machooytanii sakkaraatti ummanni as dararta yoo sagada jedha keessan tokkoon keessan gargaara miskiina dhukkubsa jiru deema gargaara luchee fira siyaasatu haa dalagattu. Oke, dubbada Ati yaa miira keessa nagalchite bar wallahi dubbadhu. Laafoo dhaggeeffadhaa nuti miira keessa dhaggeeffadhaa nuti maaliif hayni namaa sanii sobbalee isa mataa keenya irra dhaabbannee dubbannaa nuti akka gantummaa sammuu keessa vaayirasii nu keessatti hin taane nuti akka micaati akkana godhe hayni micaati gartee dalagaa baatii shan guutuu manatti akka kormaa raashii san goobsanitti nama manatti si qollabsiise kunu haqa namaati obboleesso namni gaafa sana akkaataa irratti kafalan jaa beeku mitiyyoo sila baatii takka miti guyyaa shamaran teessisu fuudhee mana dalagaa geessee akka isin nama gargaartu karoora hin taane irra kaa mitiyyoo hayni namaati hayni namaadha akka nama hin goones hin qabu haqa namaati dalagaa seenuu kute kana dhaggeeffadha kana maa baala irra walitti cabsinu obboleesso isin galee akkaataa isin duraan keessa itti turte san gartee san dagattee
sangate san dagatte warri gaafa san isi akka nama tokkotti nama isi waa godhe san galateeffannaa dhiisanii nama san hunda arrabsanii nama san hunda gaddisiisanii waan kanaatu mitiyyoo manuma sanuu seenuu kute obboleeyso isin galee wallahi maa irraa kana wal sassabuun hin jiru kun isin galee namni waan takka gaafa yaa qabdanii namni qarshii takka dhiifamaa wajjin wallahi tallaahi jechuudha nu hundiyyuu biyya arabaa keessa dalagataa jirra miti mataa gadi qabatee kan mucaa kana godhee sabboonaa dabbaan jaalibsaa kana godhe mucaa kana jarumaan raggaxamuu qaba kan mana sanaallee baase jechuudha wallahi nu hunduma kana afaan hin beekne kan biyya namaa dhufe mataa gadi qabatee dalagataa jiru eentu biyyatti afaan baree qoyaame eentu biyyatti afaan baree dhufe afaan arabiffaa hundumti keenya iyyuu dhumneedhuma barree bar Hai. Okay, dhaggeeffadhu mee baaleeti suuta yi nuti wanni aarsu jirti. Bayaan. Billaalee kan nuti uuma dhugaa asoof jirra akka miira keessan galle. Laal mee qoy bayaan kottu mee hottu. Tokkoffaati nama micootana gaafa isin mana sanii baaturraa quba qaban gammaan tanaatti hanga isin gartee gabbaatee rakkinarraa gabbaatee geematti naa qabaadha. Waan inni ittiin mashruufee ittiin dhugee nyaadhee dhuguu salphina akkanaa kana maqaa keessanii fi maqaa argummaa keenyaatiifu nu barbaachisa wanni akkanaa bayan hay halee gaafuutan gaafoo bakka sanii micoo sun achii furamtu bar machoo hargi tanaan miidhamnee bar machoo inni maqaa argeetiin jechuu gosa seenuu dhabnee micoo tan achii fuutanii isinillee kabajaadhaan isin gartee laffaatanii waan san gootan arra immoo gaafa isin dhuftee geemana taphachiisaa geemana taphadhaa sababbiin isaa rakkinarra yoon geemata badee tokko mashruufa dandeettee miidiyaa dhuftee dubbattu maqaa keenyaan maal yaaddan salphina jechuun gafuudha micootun amma gafuu bakka sanii isin nuti fuuneetu gafuu san wallahi gafuun san ganaa nama miidiyaa irratti wajjin haasa'u isee akka barbaadetti bira bashannantu yoo gadi baatee maqaa